أسعد الله أوقاتكم بكل خير والمودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا فجالتمتوتا أبوليان كيا هردفتوتا كيا باكم سنجرتانيتي نجيني ربي سن الرهاجرات وري channel كناف حارة وتاتن سبسكرايب قدا وري كنان دورا ماتي كيا امو لايك شير قشودان كومنتي بريد قشودان نججبيسا سينا عجائبا سينا دينجسيسا سينا برباكسا وجدا جيفانا دغني أسو إرهن تركان فني صلوا على حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إيجا كان جنة جرس سينا كنا أكتر كان فنا بكا وهيتي سينا دوريتي يرو وهيت إيجا سينا كنا كان رأى جارتي تكافي درب سدي سينا كوني أكا إسن جمتشيسو أبدي قداك أباك أما قلبي نهردو يرو دراني بيتك وهيتي malkaa yookiin bishaan wahii bira saqalaa xiqqaa tokko keessa namicha qoraan falatee jiraatu fi jaartii isaaniitu achi keessa jiraachuu ture. Rabbiin tola ofiitiin isaaniif ijoollee sadii kenneef, ijoollee durbaa sadii kenneef. Shamarran sadiin kun abbaa isaanii gaarii kanaa wajji bobaa isaa jalatti guddatanii dardara tahan. Abbaan isaanii kun yeroo hunda jechuu guyyaa hundaayyuu bahee gaara keessa deemee qoraan goggogaa falatee katamaa naannoo isaaniitti dhiheessee gurgura. Waan qoraan san gurgureen immoo tuyyuu waan mana keessa bita nyaataa dhugaatii. Guyyaa waan duraanii irra argate immoo ijoollee isaatiif jechuu shamarran isaatiif uffata haarawaa bita. Maatiin kuni waanuma xiqqoo abbaan isaanii gaara keessa deemee walitti qabeetiin gurguree jiraachisu kanaan jiraatan. Garuu jaarsa fi jaartiin kun jechuudha guyyaa takkallee rakkinna yookaan hiyyummaa himatanii hin beekan. Shamarree keessa Zubeydaa takkittii malee jechuu isiin tuni irra guddoo isaaniiti jechuu durba sadiin tana keessa isiin irra guddoodha. Yeroo hunda cinqii rakkoo himatti jechuu hiyyummaa isaanii kana jibbite. Yeroo hunda abbaa isii kana gaafatti jechuu akka inni uffata haarawaa bitu. Isiin tuni hedduu lubbuu fi jaalala. Akkasumallee bareedumsa ofii kana hedduu dinqisiifatti. Yeroo hunda daawwitii fuuldura teettee ofiin haasofti. Aniin tuni irra bareedduu shamarran hundaati. Guyyaa tokko akka nama daldala nama qabeenya qabu nama mootuyyuu jechuu waa hundaa guuttate naa fidee itti heerumu abdii qaba jettee lubbuu ofii tanatti haasoftee of amansa. Isiin jiddummoo jechuudha Sihaam yeroo hunda isiin dalagaa qabdi jechuu dalagaa mana keessatiin hojii qabdi nyaataa dhugaatii dhiheessuun wanni biraa wanti isii yaachisu hin jiru dalagaa isii kana. Isiin sadaffaa immoo irra xiqqoon jara hundaanuu garagara jechuu. Ragad yeroo hundaa haadha ofii gargaarti. Hojii mana keessaa jechuu. Isiin tuni guyyaa takkaafillee rakkoo yookaan cinqii wahii himattee hin beeytu jechuu. Garuu immoo faallaa sanii yeroo hunda rabbii ofiitii galata galchiti daa'imti xiqqoon tun jechuu. Obboleeyyan sadeen kanaa wanti walitti qabuun yoo jiraate bishaan dhaqanii waraabu malkaa dhaqanii bishaan wajji waraaban jechuu. Bishaan kana jechuu uummanni naannoo sanii dhaqee achii waraabbata jarri sadiin illee wajji dhaqanii achii waraabu. Zubeydaa fi Sihaam gara malkaa kana deemuuf eeggata. Yeroo bakka bishaanii kana dhaqanii jedhan isaan kun of keessatti ofiin haasayan jechuu akka immoo guyyaa tokko namni qabeenya qabu dhufee isaan kadhatee itti heerumu. Guyyaa wahii jechuu abbaan isaanii akkuma aadaa isaaniitti jechuu gara gaaraa bahan muka barbaaduu gaara keessa. Osoma kanaan jiru abbaan isaanii kun jechuu qoraan isaa falaxatanii geessanii yoo jedhan bofa wahii argan jechuu bofa gaararra bahee simbirree tokko nyaachuuf tattaaffii godhaa jiru argan. Namichaan qoraan cabsu kun akka bubbeetitti daddafee jechuudha qottoo isaa irratti darbee bofa san ajjeese akka inni simbirree san hin nyaanne. Qottoon illee eega darbame immoo irraa hin gorree mataa isaa dhahee achumatti ajjeese jechuudha bofa. Yeroo kanatti simbirreen kun deebi'ee arge jechuudha waan tahe kana waan namichaan hojjete kana. Akka inni isaa kana sababa tahe hambisuudhaaf sababa tahe arge jechuu simbirreen. Ni jedhan simbirreen kunillee jechuudha na hordofii yaa namicha gaarii muka muraa gaaricha tahe na hordofii jedheen jechuudha. Namichaan kun hedduu irraa rifate jechuudha simbirricha kanarraa. Garuu immoo tuyyuu waan inni jedhe hin dinne duukama deeme. Wajji deemanii goda wahii gahan jechuu. Deemsa yeroo dheeraa bira muka guddaa wahii bira gahan jechuudha namichaa fi simbirrichu.
Simbirrichi kunis namichaan jedhe jechuudha. Galata ati tola naa oolteef galata kan keessii deebisee jira. Muka kana duuba seenii goda seenii achi keessaa fudhadhu galata waan ati naa ooltee lubbuu tiyya hambiftee jedheen jechuudha. Muka kana duuba goda wahiititu jira. Goda san keessa seeni achi keessatti immoo kennaa addaa argattaa jedheen jechuudha. Kennaa galata keeti. Simbirrichi bakka sanii deeme tanuma jedheen. Namichillee waan inni jedhan hin dinne itti achi deemee muka duuba yoo gahuu goda arge goda sanitti immoo gonni sun hedduu keessa isaa dukkanaa'a jechuudha. Namichaan kunillee jechuu gonni waan dukkanaa'uuf waa ibsatee jechuu ibidda wahillee tahuu jechuu waa ibsatee goda kana keessatti seene lubbuu ofiitiin haasayaa. Yaa Rabbi maali kun? Ani hin agarree miti goda kana garuu umrii kiyya guutuu keessatti gaaruma kana keessa deema akkamitti goda kana arguu dhabe jedhee ofiin haasayaa keessa deema jechuu namichuun qoraan falatu. Seenee jira hedduu sodaataa jechuu dukkanaa fi waan garaagaraa sodaachuu wajjin achuma waan nama gammachiisu waan ifu wahii arge jechuu namichaan qoraan falatu. Itti siqee jennaaniin daawwitii duraanii arge jechuu. Namichaan kunillee daawwitii tana fuudhee dhagaa achitti dhiyoo jirurra taa'ee ni jedha. Innillee Zubeydaa yaadatee jechuudha waan isii yeroo hunda daawwitii fuuldura teettee mataa filattuuf Zubeydaan yeroo daawwitii tana argite hedduu gammaddii jedhee innillee isii kennuuf keessatti ofiin haasa'e jechuudha. Yeroo akkana jedhe kana daqiiqama keessatti jechuudha namichaan kun yeroo maqaa Zubeydaa dubbate Zubeydaan immoo tuyyuu daawwitii san keessatti itti mul'atte jechuudha. Mana isaa keessatti daawwitiin tuni asumaa mana isaa argisiifte jechuudha. Waan isiin hojjetaa jirtu arge jechuudha. Akka isiin daawwitii fuuldura teettee mataa ofii filataa jirtu arge. Namichuun kun hedduu takkan dinqisiifate jechuudha. Akkamitti asii achitti na argisiifti jedhe. Namichaan kun dafee hubate jechuu akka isiin kun sihiriyyaa taate akka daawwitiin kun sihiriyyaa taate takkitti maqaa namaa dubbataniin immoo namni sun achi keessatti dhaqee mul'ata jechuu akkuma silkii yookaan TV amma nu laallu kanatti. Namichi kunillee daddafee jaartii ofii yaadate. Yoo inni jaartii ofii yaadate jaartilleen akkasumatti akkuma Zubeydaa sanitti fuulduratti as baatee manuma isii keessatti jechuudha. Akka isii waan mana keessaa hojii mana keessaa dalaydu nashaaxaadhaan gammachuun dalagaa jirtu arge. Namicha kana gammachuun fuula isaa seente jechuun maatii fi waan isaan irra jiran hin argaa. Qalbiin isaa kun murtaa'a tasgabbii argatte jechuun onneen isaa tasgabbii argatte waan isaan irra jiran waan arguuf jechuudha. Fuulli isaa kun gammachuun daangaa malee kan guutame ta'e. Garuu gammachuu sanii wajji osoo jiru wanti keessa isaa cinqee Zubeydaa fi Sihaam jechuudha. Osoo haadha fi mucaan xiqqoon akkasitti dalagaa jiran jarri immoo tuyyuu jechuu kutaa ofiititti deebi'anii lubbuu ofii qofa kunuunsaa jiran jechuu dhiqatanii dibatanii of tottolchuun. Homa tokkollee haadha isaanii kana hin gargaaru. Kanaaf jecha namichaan kun daawwitii kana asumatti dhiisuu murteesse jechuudha. Icciitii ofii godhatee waan isaan irra jiran achuma dhaqee hubachuuf goduma kana keessatti dhiisuu ofirratti murteessee akkuma yeroo duraanii jechuu akkuma baratametti qoraan ofiititti jechuu qoraan ofii walitti qabatutti deebi'e. Akkuma duraanii yoo galgalaa qoraan isaa walitti qabatee bakka itti gurguran fidee gurguratee waan silaa bituu qabu bitate. Inni kun yeroo sanitti jechuudha jaartii isaa kanatti haadha ijoollee isaa kanatti himu moo hin himu jechuu ture. Dhumarratti immoo wanni inni murteessee isii tana icciitii godhuu qabaa daawwitii tana himuu hin qabu waan mana keessa jiru hunda waan natti mul'iftuuf ofuma qofaa beekuu qabaa jedhee ofirratti murteesse jechuu jaartii ofiitittis hin himne. Osoma kanaan jiru yeroo dheeraa ture jechuu yeroon kun yeroo dheeraa ture jechuudha. Namichillee yeroo manaa bahuu dhaqeetiniin achitti ilaalaa inni immoo yeroo inni dalagaa kanarraa galu ijoolleen tun lamaan jechuu haadha ofii kanarratti hin kijiban nutiin kun ganamarraa ilaa haga ammaatitti dalagaa turre uummateena tana gargaaraa turre jedhanii itti kijiban inni beekuu wajjin inni immoo tuyyuu hin arga waan isaan irra oolan simbirree mana isaanirra bararteeyyuun arga. Kanumaan wajjinuu haati isaanii kun jechuu jaartiin isaa gaariin tuni hin dubbattu jechuu waan jarri jettu kana takkallee akkanaa miti nan gargaare jettee waan isin dubbattu takka hin jirtu inuma callifti jechuudha. Inni kun waan isaan irra oolan hin beeka yoo isin kanarra ooltan jedhuun hedduu takka riifatan jechuudha. Hedduu riifatan jechuudha ijoollee fi jaartiin isaa kunillee akkamitti kana hunda beekuu danda'a jedhan. Inni waan mana kana hin jirre. Waa wahii jiraachuu hin oolan jedhanis shakkan wanni immoo tuyyuu jechuudha waan kana isaanitti himu. Kanumaan osoo jiru yeroon hin dheerate jechuu guyyaan hin dheerate yeroon hin dheerate guyyaan torbaanitti torban 15 immoo ji'atti jiini waggaa.
guyyaa wahii osoma kanaan jiran abbaan isaanii namichaan qoraan falatu gaariin kun hin dhibame jechuu dhibee jabaa dhibame dhibee mootuyyuu inni ol ka'uu hin dandeenye dhibame jechuu dhibee firaasharraa ol jedhuu hin dandeenye jaartiin isaa tuni halkanii guyyaa isa kunuunsiti. Jidduu obboleeyyan isaanii jechuudha osoo obboleeyyan isaanii lagarraa yookaan malkaa dhaqanii bishaan waraabanitti. Obboleettiin xiqqoon immoo tuyyuu wanti isiin qabatte jechuu hojiin isiin qabatte hojii abbaa sanii jechuu gaara keessa deemtee qoraan falattee qoraan gurgurtee maatii isaanii kana jiraachisuuf filata. Hojiin kun hedduu takka ulfaata. Kanaan wajjinuu isiin tuni ragadiin tuni guyyaa takkallee immoo tuyyuu rakkina takka himattee hin beektu irratti sabbaruu irratti shakkaruu. Halkan wahii namichaan kun ofitti hubatee akka mootuyyuu jechuu guyyaan isaa jaartii ofiitii fi ilmaan ofii kana sadiinuu waamee ijoollee tanatti immoo haadha isaanii kana dhaame jechuu akka isaan isii tana gargaaran. Akka mootuyyuu isii adda isii hin dhiifne isaan kanatti amaanaa dhaama. Eega san immoo eega kana dhaammatee ka'ee ijoollee isaa kana akka gorfaa kifilii kana bahan isaan gaafate jechuu akka isaan asii bahanii jaartiin isaa qofti itti haftu. Jaartii ofii tanaa wajjiin kophaa tahee haasa'uu barbaada. Ijoolleen biraa yaa'anii jennaan jaartii ofii kanatti hime jechuu icciitii onnee isaa keessa jiru san wanta mootuyyuu goda keessa jiru san jaartii ofiititti hime akka daawwitiin achi keessa jirtu akka achuma taa'ee waan isaan irra jiran argaa ture isitti karaa itti hime milikkataa wajjiin jechuudha akka gaafa inni iddoo isiin dhayxeetiin hin laaltu milikkataa wajjiin bakkee itti akeeke jechuu goda isiin jirtu san. Hedduu takkan rifatte jechuudha isiin tuni haasawa jaarsa isii kanarra hedduu yaada keessa seentee yaadan badde yeroo isiin yaada kana keessa baddee jaarsa ofii kanatti fuulan as gara galtee jettu namni bareedan namichaan qoraan cabsu bareedan kun jechuu namni gaariin kun ruuhaan isaa jechuu gara khaaliqus samaawaati wal ardii tartee jirti jechuu. Hedduu takka iyyitee bootte jechuu hedduu takka gaddi kana hin jenne isii qunname. Hundi isaaniituu booyuu eegalan jechuu nama gaarii kana dhabnee jirra. Hedduu gaddi guddaa isaan qunnamuu wajjin wanti godhan hin jiru waan taheef abbaa isaanii kana borumtaanii awwaalan jechuu ummata isa jaallatu ummata naannoo sanii wajjin. Maatii kana gadda kana hin jedhamnetu isaan qunname haati isaanii kun jechuudha ilmaan ofii tana walitti qabdeeni jette. Yaa ilmaan kiyya abbaan keessan gaariin kun du'ee jira amma immoo tuyyuu jechuudha mataa keenyarra tahee jira of dandahuun of jiraachisuun jettee ilmaan ofii kana akka isaan immoo dandahanii of jiraachisan itti isinirraa namni hunduu waan dandaheen waa dalagee immoo tuyyuu maatii kana gargaaruu qaba jetteenitti. Yeruma kanatti obboleettiin isaanii xiqqoon tuni ragad jechuudha ani dalagaa abbaa kiyyaa san dalagaa jettee ofirratti murteessite gaara keessa deemee qoraan cabsee gurguree waan silaa bitamuu qabu nyaata dhugaatii mana kanatti bitaa jette. Jarri kunniin illee mootuyyuu wanni irraa akkaan ulfaatu bishaan fiduudha nuti mootuyyuu bishaan waraabna jedhanii jarri lamaan kuni dalagaa hin barbaadan duranuu waan taheef bishaan waraabna nuti jedha. Fedha rabbiitiin maatiin kuni yeroo dheeraa rakkataa ture. Haati immoo yeroo hundaa waan jaarsi itti hime kana yaadde jechuu icciitii jaarsi itti hime kana garuu immoo kanaan wajjin iyyuu guyyaa takkallee gaara baatee bakka san hin dhayne jechuudha. Sababni illee waan ittiin godhu takka hin jiru jettee ofirraa dhiifte yeroo sanitti. Daa'imattiin xiqqoon ragadiin tuni yeroo hunda jechuudha. Hedduu takka dadhabdee muka kana cabsitee cinqii hedduu keessa tartee ummata kana jiraachifte jechuu sanumaan wajjinuu guyyaa takkallee rakkinna hin himanne fuulli isii diimatee fuula biraa ta'u fakkaachuu wajjin akkasumatti ciniinnattee maatii kana jiraachisaa ture. Obboleeyyan isii gugurdoon kun immoo tuyyuu jireenya dasii wahii jiraatan mana kana keessatti waan takka hin hojjetan dalagaa takka hin qabatan jechuu of kunuunsuu malee. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa seenan guyyaa har'aa qabadhee dhufe kana fakkaataa seenan kun hin dhumanne jechuudha. Yoo akka haga xumuraatitti dhageeffattan barbaadan laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan warri maatii taatan immoo laayikii fi sheer koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa warri haarawaa taatan immoo tuyyuu chaanala kiyyatti dabalamaa maatii naa tahan isiniin jedha wabillaahi tawfiiq. Wanti kun seenadha hadiisa fi quraana miti yoo dogongorillee dhiifama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا السلام عليكم جنة سلام